وني أسوق في وبلسكينا صداقنا أحمد عبد القادر عبد الرحمن لوبي أسبي أمريكا بتاع مينيسوتا مقالة مينيابوليس الكن حرب ويا لينغدا جون ويا شني الكن ساعة فلاني في دقيقة جديدة مشان كانت منابه حاجة أما هنا رقمني بربادة إسادة مجرى أفوشاني سست موامني مريض كتب كتاسي سودا في يادة كتب كمريا شوفا ست موامني أبديت جلول لي ولي دبر سودا في أسوال كفنة بربادين سا اتفقنا جرا ورقة مكان سودان بكا مساجدوتا بكا ولدوتا بكا نمتي المافو أنا كسر اتفقنا جرا جمع كام سيرات ينس ور بشان كيس بربادو سي راجل قبني تورا ساعة أفري بشان مسيكي كان كيسا بربادا أولاني وما هنا قرر بربادين سيكوني حاجة ويا أفري راجع ويا تربا اتفقا يرمي مقالة لكو كان كيسا بربادين سيكي جرا ماتيني إسا كبيا جراني حتى بيا راكاني جرا بيا أمريكا فاجراني بدون أسلمي سنيني إن شاء الله نتيس بربادين سا اتفقنا جرا بربادو جرا دعائي قدام جرا إسن اللي وري وان ميديا كان داوتن إبان دعائين يجنا دابدا دام سا ميديا رديمو ولي دبرسا ولا جيسسا إبان أكا أحمد شيخ عبد القادر حاج عبد الرحمن لوبي أرجمي ما تيسا كيسة ديبو دعائي دان نجنا دابدا نغرغارا إسنين جدا يعني أنك وما فسمرة تمرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu for the OMN followers, viewers. Today we're here for Ahmed Abdul Qadir, who is missing from our community from Wednesday, June 5th. The brothers, who is the member of our masjid, and he's a backbone of our masjid, and really also is a father of 4 kids. And so far the community came out supporting, sharing his information and searching for him as well too. Not only the community, also the neighbors, as well as also the law enforcement as we inform them. We asked at this time, inshallah, for all the OMN followers and others as well too, please share these information among your family members, your networks, your colleagues that you know, that inshallah Ahmed comes back safe to his family, to his kids, and as well as this is a blessings at the 10 days of the Hijjah, where supplications and bringing and prayers to Allah subhanahu wa ta'ala will be accepted. We encourage and we ask every one of you, inshallah, in these 10 days, please make supplications and ask Allah subhanahu wa ta'ala to bring Ahmed back to our community, and we will continue searching for Ahmed, and as well as also we will ask every one of you, if you're available to give us your time, volunteers, inshallah. We'll have some big days, hopefully, where we will have everyone's come out and inshallah continue searching with us, and also please share this information with the rest of the people. Also, I just wanted to emphasize the law enforcement, the sheriff, starting today, they did some search on 35W all the way down to 46, and it was about 4 hours search, and there was really nothing. They didn't find anything. They also reported to Ramsey County, the sheriff, also search on their end, and they'll continue doing search, and hopefully they say that search will continue quite a few times because the waters are a little bit bigger because of the rain. So inshallah, be with us and continue sharing this information. Come and support as well. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بليان كني هدو غلطو ما عندي كيسانو أكا ميديا أرجتني وإني ليتي تلي هدو غلطو ما أرجتني فلو نقولو كيساني فانا نقوفتني وحواس كيسان غرغارو فأرجتني نقول أبتشو كيساني هدو غلطو ما بليان كني عندي كيسانو أكو مثلا أرجتني وري ميديا كان رتي مارجا جرتان تامسام من قبل سنة تاماجر أكايا جرتان bakka jirtanitti miidiyaa makamuu gubbaa jiraadha
rabbiin haa argamsiisuu akka nu kadhattan isin gaafanna warroonni biyya Suudii jirtanillee du'aa hin nun dagatinaa nama kana argitanii nama gaariitu nu jalaa milike akka daddafee maatitti nu deebi'u akka isin rabbiin keessan nu kadhattan isinirraa barbaanna haadha fi abbaan illee abshiraa walumaan argitee barbaadaa jirra du'aa nu bira dhaabbadhaa hin argama inshaallah kun abdii rabbiirraa nu qabnu rabbiin daddaffitti argitee maatii isaatitti nu haa deebisu hawwiitee namara hin deebi'allee inshaallah kuma hamtutti yaadina wanni rabbiin dalage argitee fatana maafi malee wanni takka wanni rabbiin nu miidhu hin jiru obboleessi keenya yeroo kaluu keessatti maatii isaatitti deebi'ee arguuf jirra isin jechuu barbaada kanarratti immoo jabaadhaa nu bira dhaabbadhaa ollaa kana warri jirtanillee warri miidiyaa gubbaa jirtan warri lafarra jirtan warri nuti wal arguu hin dandeenye asillee dhufuu hin dandeenye bakka argitanitti waan kana argitanii nu hordofa warri masjiida keessa jirtan warri kollajjoota adda addaa keessa jirtan warri yuunivarsiitii adda addaa masjiidota adda addaa haayiskuulii adda addaa keessa namoonni karaa dhedheeraa deddeemtan warri argitee tiraanspoorteeshinii bifa adda addaatiin hojjettan karaa gubbarratti nama kana nu fotoon faca'ee jira nu laalaa nu mil'achaa argitanii ta'uun oolu jedhaati attiishin itti nu kennaan isiniin jedhaa galatoomaa jazaakumullahu khair wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh ربي خيري إسان وافد لما تورا ورقا ورقا ربي بكو إجرات إسبي كم هنديني ربي توكو تكو بيكا ربي بكجر نها مجلسو ربي لقيت نها باسو ربي نها غم مجلسو ماتي كمان لي ربي نها غم مجلسو ربو موجت مرا تندو تورا نغاري كل الأسيس أبسني يوجن إلى غاري ربي أبسني بتكيسني ربي نموت دفين نها غل دفين ربي نها غل دفين ربي نها غل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى أولتي وري أما نجري بتلا ومين على كما سيجرى إيجاس النوت يو أقوليس كنا كنجرى جلتي أجرات التبليا سبيه أركات سبيه سبرباد وفي ملحسات والجن ورأسلت نبيا كلا دعوات من جدا أقوليستي أكو أقوليستي نتاي إسين أقوليستي سني ورأسلامتي أبا إنمانيتي أكون غرانيا تسلم لي غرانيا تا وري علماء عليه ورأسلت أجتمع ودي مسجد عليه أموتي كلجي كي سجل تنيلي أنقرا كي سجل تنيلي وري ميلان ديم تنيلي وري وان بكون دا نيتان أكيسان لالتن خطون إسام أكون درتون بكميتون جرا أكا نوبر باردني أكا نوبر غارتني ربي كديب سورة نوهاقلتو كرابرات الموت وإنتي أكنا كيسا كنكال ربي نمراك إبالا بكا جبتني علماء مسجد كيسات ورموت بكا جبتني ورمدينة جبتني أكا نوترتني وقليسكي نغرغار سربيتين منتك نوديب ماتك أكا نوديب أكا نغرغار تنباهل أكا ربي نغرغار أكا نوديب سنغابنا غربرات المو وقليسكي ربي نوهاقلتو ربي نوهاقر غارو يا ربي نوغلت يا ربي نوغلت تقوم يسيه كمان اللباس سيه يا ربي نوغلت يا ربي نوغلت يا ربي نوغلت أحمد يقول لي ساعات يا ربي نوديبس يا واحد أحد نوديبس يا فرد أسمد نوديبس يا ربي سمي نوديبس يا ربي دتشي نوديبس يا ربي نوديبس يا ربي نغرغر يا ربي نغرغر ولا توما تولي مكانك إنيو إساف مال فاتني أخاف سعيد جدا أبليتي في العلم سبحانه تولي نمكني آرك أباني أبكني أبكاتان بدين سيساكني أبكني هواسك المحفظ أمين يساتنا nama hojjetatu ganama yoo bahee hojii deemaa masjiida deemaa mana isaati wanni nuti isatti beekuuni nama nagaa ta'uu isaatiin isa beekna malee ammeenya akkanaa wanni hagana isa taasisee wanni hagana isa dhabamsiise waan kana waan san jennee dubbachuudha waan nu dhibu kanaafuu ammeenyatti hin beeknu nuti gaarummaa isaati itti beekna akkana badee dhabamuu isaa nuti raajii nuti ta'ee jira. Akka miidiyoota garaagaraa irraa arginutti bilbilatee dhaammatee waan jedhamu keessatti jira. Yeroo dhaammatu kana mee bifa akkamiitiin dhaammate waan kana waan biratti qabda. Yaa mana obboleettii keenyaa biyya jedhamtu dhaqee achii raata gaatee buna dhugee dhaamsi tokko
فريجة ركاي برادين يرو برادين ومن دكاي بالبلا سيدا تانسدو فريجة ركاي لالي جدين أما سلمان تيا جدا إيموشنال تا أكوانا مبوهو فيتي بالبلا نادا تامسي جد سنبودا يو اسمين دي بيتي بالبل تنكاش سنبودا نما الله جرو محمد نور الناس كدكتي فودو أسرا ست بالبلتي نما كنا نانجي دي بالبلا نادا كاسودا كلالي جستين الناس دكاي يو لالو بالبل تبانا دا نمون أحمد يجري برباد ينجرو so hingiru jadi sikine sini sambo terus nam itu sangat bermakna itu sangat ke benar gamne je tu so kalau mi sisa mai ni sa hasil sisa kan itu san mali ikut sisa kan itu torban dari dua musuh min dua dengan aktif aktif online kan mau mati ke sauni aktif dua lagi ni himbe ni nam ni matullah hingiru هذا ما في ولا نلاقي مثلا اللي الناس ولا مكانها ولا يكان مكانها وجاري كمان جو من نيت ينجو أنا هو مالكم نهم بينه ترى إذا برباجة بتاعج الثانية جرى من سودا كيسة برباجة أما جزء مال تو جرامي وان كنا راح يكون أواسط برباجة سيسا كيسة تبيا سن راجل كبير ميلان وكلاتان سوشيال ميديا رات دان سدا دبر سودان ورقة مو بكهم دتي بكسلا برباجة ساجي دمو بك مسجدو تا جرانا مغيا را فكيا في بك مسجد جافر سدي مغالا مسوتا كان كيست أكملت أنفهم نما أساين تقولي أدريسا في سورة إسا يوم إسا كجرسي سورة كافونه جا نمني فوجي ديني أكسي متنسيني نم مني مساجدا وفي إسلامي سنتر غلطو ما سانجي تو الوادا ممكن هذا أبتني أكسي تبرجارني متنسنجي تو gara social media gara media bروتينيس أورميا لبنيس media bروتينيس مقرأ في دام سكان حواس أبغى نجيسي جا نموني سبيه كان يو كان أمور أجهن يو كراساتي سرقن تافي يو physical ساتي في شرط العالمي كأرجن تافي كمن في من أكثر دام سكين دبر فنيجر جمع كام موتو ماتين بوليسا بيكسيس نيجرا وري بوليسا ساديدا ما أفرو بود أما ليان تكابولون دندني نيجراني ويا ساديدا ما أفرو بيجي دبر سنة تكفني hojii isaanii jalqabanii nama assign godhanii hojii kana itti fufee deemee waan kana jala qoratu nuuf assign godhamee jira jechuudha. Har'aas itti deebinee waan sana akka itti fufsiisamu waan irratti itti guutamee guyyaa amma wiikandiidha guyyaa isniina yookaan wixataa irraa jalqabee barbaadiinsi barbaachisaa ta'e akka godhamuuf godhamaa jira jechuudha. Gama birootiin karaa community waldaa توفيق إسلامي سنتريتي أما سافوشان كنا ورا كير ورا كارا كيريتين إسان بفماني بربادين سبشان كيسا ورا دوني داس بير راسا بربادهم مقالة من بوليسي في سيمبل جدو جرو بربادين سي اتفوفي جرا يجو ويا أفرنا هذا ويا سديتي وانو كنا كتفوس اللي نهمي جرا سنس جل كبمي جرا يجو gama dandeenu waan dandeenu hundaan dabarsuudhaa fi barbaaduudhaa fi tattaaffii godhaa jirra uummannis nuti dhaabbataa jiranii nutis barbaadu jirra rabbi akka argamsiisu du'aa'ii akka namni nuti nu godhu haga danda'u waan beekun akka namni hundi nuti dhaabbatu dhaamsa keenya dabarsine jechuudha. Tole barbaachisaa kun qoreen ijaaramteeti barbaadaa jirammoo akka koominiitiitti immoo akka afooshaatti immoo akka dhuunfaatti namiyyuu qofa barbaadu jira. Barbaadii sanatti akka maatiitti barbaadaa jira. Itti aansinee akka afooshaatittis wal ijaaramnee dhaamsa gara afooshaatti illee akka nu dhufu godhamee deemaa jira. Nam tokko an fakkeenyaaf Biraazil Ahmed Musaa gama afooshaatti inni godhamee gara masjiidaatiinis inni godhamee illee fingaanii ta'uu Islaamii seentar waan ta'eef karaa isaatiin akka godhamu nullee hariiroo isaa wajjin godhamee akka maatiitti godhamee jira. Yeroo ammaatii fi kun ammoo gara qaama seeraatiin jechuudha. Biyya seeraa keessa jirra. Warri seeraa ammoo akkaataa isaan beekaniini akkaataa itti adeemamu karaa saniin barbaadu jira jechuudha. Soreen biraa cinaa kanaan adda jiru hin jiru. Tole galatoomee waa'ee maatii isaa waa'ee ijoolleen isaa akkuma miidiyaarraa dhagaa jiru kana gama as Minisootaatti imalaa jiran waa'ee jedhamu dhageenyamee waan kanneen irraa waggaa tokko dura isaatu fuudhee maatii haadha warraa isaatii fuudhee kenna
ilmaan afur wajjin biyya geesse afaan baratanii aadaa baratanii biyya san keessa jiraatanii qilleensa biyya sanii saabaran jedhanii barabaran jedhee ijoollee asi dhalatan biyya geesse waggaa tokko achi jira ofii geesse egasii booda as deebi'ee dalagatee baatii ramadaanaa dura biyyatti deebi'ee isaanii wajjin ramadaana dabarsee ramadaana booda as deebi'ee ammaas maatiidhaa tikeeta muree akka baatii juulaa keessa dhufan taasisee jechuudha. Sunis guyyaan sun ga'een inni amma dhabame maatii ammoo tikeeti jijjiirree amma guyyaa boru dhufaa jiran jechuudha guyyaa irraa achi kaa'aa. Galatoomii mee xumura irratti wanti dhaammatu wanti addaa yoo jiraate. Mudannoo akkanaa rabbiin isin mudachiisini sammuun keenya baay'ee dhiphatee jira dhimma kanarratti hirriiba dhabnee jirra akka maatiitti jechuudha. So kanaafuu isin du'aayiidhaan nu cinaa dhaabbadha. Maatiin wal quba qabaadha. Taateen akkanaa dabree dhagahamaa namni waan hawaasa keenya keessatti waan akkanaa hin dhageenye yeroo duraatiif dhageenye. Wanni nu yaachisu kun akka rabbiin nurraa fuudhee Ahmad rabbiin nagayaan fayyaa guutuu maatii isaa keessa akka deebisu du'aa'ii namni martinuu akka godhu waan danda'u namni hundi cinaa akka dhaabatu dhaamsa kiyya dabarsa. Galatoom isin jedha. Galatooma. Obboleessi keenya yookaan ta'ee bakkuma jirtanitti namni jirti inshaallah information kana walii soodaa walii dabarsaa jira dhaabbannee inshaallah bakka sana itti nu erkan bira haa dhaabbannu hawaasni keenya to'annoon communitiin akkasii koomandoo OCM hawaasni keenya sabaa fi sablammoonni ispeeshaalii walii Oromoo ta'an magaalaa Misoota keessa jirtan information kanallee qooda yeroo leenkoo yeroo takka illee qooda fi bakka misootatti volunteerly bakka waan silaa warri bakka silaa faamiliin itti nu erkan silaa faamilii dhaqaniif nu gargaara yeroo keessan nu kennaa jedhan san dhufnee akka gargaarru sanumaan isinidhaa inshaallah yeroo qabdan qoodatii fi taamii keessan inshaallah gargaara san ولمن أنت الداخل أنت مراه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الأمن وأما أحمد. ربي فرفع غروسا يا مئوام كم يا غبازا نوركهم نو يا غبازا نوركهم نو الحمد لله يا الله يا غفار سامعه نعمته درت شكري سهاقه سمر قبر سبتين يا سلاه نقيا ندبر سيكين لا غنداه جنة خير قبسيس يا فتاحو همني قل حبيبي نخايو أرقابو لخي بريدا سنفايو أرقابو لخي بريدا سنفايو أرقابو لخي بريدا سنفايو الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي يا إلهي يا الله إلهي يا إلهي يا الله يا ربي فارقنا